Sagale masaan argitu bar. Amma gaafa arsii shirkaa keessa akkasitti guuraa turanii miti. Hin jiru warri gaafa arsii shirkaa mallaqa nurraa guure hundi. Warri gaafa arsii shirkaa mallaqa guure hin jiru. Dhabame hafuurri isaa hin jiru barkute. Ummata arsii shirkaa dhaabe ta'ee waan godhatee hin beeku. Ummanni as gahe mee onnarraa qoy ummanni as gahe asit dhaabate daakuun kunooti zayitiin kunooti hin jenne kutani birrii waan aga Itoophiyaa birrii miliyoona takka hin genneen madaabara takkaaf lama sitti agarsiisanii ucee gubbaa badhatanii gizee makiinaa irraa buusan viidiyoo bichaa ni argita achi booda hin jirtu birriin bira ummanni muka jala dhala muka jala jira jechuudha. Guutuu jiraatu barkuma qabna. Guutuu jiraatu barkuma qabna. Nu argina. Isumaayyuu hin argitu gastii irratti ol argitu hin dhufu gara tiktookiitu. Amma ministeeriin sadhaa waa'ee arsii seeruu dhufee yaada kennataa miti haa gargaaramanii jedhee gaafa ummanni kun gargaaramee miliyoonni 12 guurame hin bada onlaayinii irraa piroofaayilii jijjiirate maqaa jijjiirate kutee kaa shaqqalee bakka akkas jechuudha. Wallahi sirriidha. Waan tokko haa jedhu amma kaa jedhu waa'ee uummataa sagalee taanaami. Warrummaa dheengadda Filisteeniif Israa'eelii asirra bahee sagalee ta'e hadda uummata arsiiti maa sagalee ta'e mee qoyi dubbatta barmaraa dubbatta. Daqiiqaa takka naa kennu. Adda durummaa mana isiititti guurramaa ture. Siigalee uummata kiyya yoo ila ragaa barbaadan maakin amma fakkeenya mana isiitti guurramaa ture maallaqni sun. Maallaqni sun eessa bu'ee eessa gahee anaa fi rabbitu iyyuu beeka jarana. Ani osoo maallaqni sun bakka gahee maaki waan biraa dhiisi uummata gargaarsisi. Waan ufii waan biraa dhiisi uummata gargaarsisi jedhaan. Jarana maallaqni maakiin fa'a akkasitti baatii lama meeqa hirriba itti dhaban sun bakkuma jiru jira. Bakkuma jiru jira. Maaki keessa leesi dubbisaa baga dhuftee wanni isin yeroo dhagee ilaa gaafa sanii nuti akka nama hawaasatti nama kana hawaasni kun uummanni arsiidha. Nama kana amanna jaanii fidatan awwaan san quba qabu. An akka maakiitti kalee itti dhabee dadhabee achi biratti dhumee gargaaru akaawuntii sanirratti namni akka guuru godhuuf malee waan irraa beenu tokko hin jiru. Kan filate hawaasa bika sani asli faatu gaafatee nama kana amannaa ganda kanatti namni kun kabajamaadha jaanii fidan sigalee. Bar beekee bar maakiti ani waan beekuuf baran wanna kana hunda agarraatti keessa jira ani. Keessa jira akka jirru waan beekuuf nama amma dhufee gargaarsa isiniin jedhu isinirraa bar ragaa bayaa jira. Sigalee. Yaa gargaarsi. Saniif isin gargaarsiftanii gargaarsisuu ni dandeettan. Garuu akkaawuntiin banamee dhufu kun akkaawuntii dantaa ofii soquuf deeman malee eessatti gargaarta uummanni bakka taa'eetti nyaatuun qabu. Bar bakka taa'ee nyaatuun qabu. Yoo warri ati itti galchitu kun waraana mootummaa si sababata. Kun waraana bosona sitti sababata. Warri ati fuutee waa itti kennitu. Ila jaran waan keessa jiru isinitti maa irra malee jettee miti qabadha. Uummanni keenya nagaa haa argatu. Mana ofiititti haa deebi'u. Halkan takkatti kunoo maakillee lubbuun jirti. Kunoo waan ufillee lubbuun jirti. Halkan takkatti uummata san bakka ittiin goona. Garuu nageenyi bakka hin jirretti maallaqa wayituun gaafatina maallaqa wayituun kennina. Kana ani waan keessa jiru isinitti haasa'aa jira jettee osoo hin taane. Kanuun galatooma. Waan salphisne. Itti dhufna baakiti itti dhufna. Dhugaa jedhe jagata amma rakkoon. Rakkoon wallahi billahi rabbitti fadde rakkoon guddoon ummanni arsii kun maaliidha. Arsii maa akkasii yoo kenna maalii akkasiiti jedhanii bobaa jalaas waa kaayachuutu nu rakkisu jira. Bobaa jalaas waa kaayachuu waa dhoffachuu arsoomni qorsooma keessattuu wayyooma santu nu rakkisu jira. Qorsoomni dhumate bar wayyooma dhanii wayyooma bobaa jala kaayachuu nu rakkisaa jira. Gaafa hattuu of keessaa baasaniitiin jedhani achi booda dhumate jechuudha. Dhumate. Hattuu fi basaastuu keessaa baasuu namni baay'een uummata rakkatee badhee jiru kanaaf nama akkatti ilaalan kanaaf hin qarqara jedhanii baay'eetu hubannoo ta'aa jira. Garaan dadhabaa jira. Dhugaa namni guutuun qarqaaruuf ragaa anaan bahuttu namni guutuun qarqaaruuf dhimma barbaada. Walaakin ammoo akkanumatti ilaalaa. Maallaaqni guurramte uummata Masir karraa fakkeenya fudhadhaa. Qarshii 100 takka madaabaraa habbaa 120 takka bitanii 100 takkaan sanbaada miliyoona 9 bira ga'e miliyoona 8 eessa godhan.
Umar tokko jasa kayru yoo quba qaba. Maallaqa bilaashaa maallaqa baasoo osoo hin taane hawa mee fakkeenyaaf haadha sirkaan gaafa duraa maallaqa baaftan miliyoona 9 guurtan. Ishii uummanni sun furmaata argatee duuti irraa hin dhaabbanne. Yoo ji'aan guyyaa 3 maallaqa kana guuran hawaasa kanaaf maaltu dhufa? Ana akka kiyyatti haa xaraganiyyuu baga xaraganiyyuu maallaqa maal gurgursisan maallaqa torbee itti deebi'aniiti maallaqa torbee itti deebi'anii uummata ajjeesan ka furmaan hin argamne torbee itti deebi'anii maallaqa guuran eesh faayidaa maallaqa namaan torbee guuran uummanni keenya fala argachuudha malee maallaqa guuruu miti maallan isa gurgurtiftee torbee itti deebitu mee master koy mee torbee maallaqa itti gurgurtiftee eeshi maallaqa torbee uummata kanaa guurtee guyyaa 15 osoo hin gahin torbee osoo hin gahin duuti itti deebitu ajjeesanii badhatti darban bar osoo maallaqa ka guuraniif furmaanni argamu taate ummatuma sirkaa ka guurrame saniif ummatuma wallo ka guurrame saniif ummatuma harargee ka guurrame saniif osoo duuti nuraa dhaabbattee jechuudha. Dura ummata keenya kanaatu wannoo isin goosisaa jira dura maallaqa asii torbee itti ergitanii ji'aan itti erganii dubartiin ta'e mana madaami turtee akkatti fuuraa gannaqattee itti erganii torbee itti deebisanii wana hin beeknen ummata keenya ajjeesan ka akkanaa kanaan dura ijaan argataniitiin wana dhugaa jiran. Dubartiin mana madaami jirtu hajamtu narraa fudhadhu hajamtu dhiisi hin qarqaarin birrii takkatti maaf olan kenne biyya bulchaa jira mootummaan. Mootummaan tokko eega biyya bulche yoo biyya bulchuu hin dandeenye hin dhiisuu nama bulchuu danda'u. Torbee maallaqatti guurtee ka duuti irraan dhaabbanne kam goota bara osoo maallaqni du'a dhaabe ma rakkoon qabu birri takkan 200 torbee yoo ergineef rakkoon qabu duuti osoo ka dhaabbatu taate dhaabbataa hin jirtu maallaqatti ergitee duuti dhaabbataa hin jirtu dhiiftee uummanni keenya du'a dhiisaa hin jiru eesh faayidaa. Walumaa galatti yoo gargaarsisaa Aboon gaa'ii istiraatiijii tolfadhaanii osuma hundi keenyaa sagalee kataa nuti bari abbaan biyya saniitu ka bulchaa jiru ka daqiiqaa itti fiduu qabu sanii sini galee silaa nuti sagaleen teenya sodaatamtee sila addunyaatti dhagahamte abbuma balleessaa jiru deebisee tolchasii galee osoo sagalee ta'an nuti bar ummata bar nuti walitti qabnee guuruu nurra jiraatu bar bikka waa badee ka sirreessuu qabu naannoo san kan bulchaa jiru bulchaa ganda sanii sini galee akkas jechuu gisee waan takka cabe waa badee fedhu waan fedhe abaduu ka godhuu qabu nuti biyya arabaa keessaa wali guggureeti mitira biyya nama hundaa yoo laaltan waan badee sanii bulchaa ganda saniitutu mootummaan itti gad ergee bulchaa ganda saniitutu godhamu qaba jechuudha. Kan qeessan bulchu bikki hundi bulchaa mataa isii qabdi bar bikki hundi bulchaan qabdu ni qabdi. Kanaafuu gargaarsatti fiiguu miti gaafa nuti asii fuunee miliyoona 6 gargaarre akkana ta'e akkas ta'e ni qabamee fi qaadan qabu jinni hin qabu waan meeqa haasa'u maayizawii waa'ee gargaarsa oromoo kana ina makush maallaqa kana walii gallee guurree guutuun kenna miliyoona takka haa taatu 10,000 haa taatu walii gallee guurree uummata arsii kana ergine yoo boroo yookiin harargetti yookiin arsii makanatti deebi'an ishii mee akkam goona makush mee falan mukaa. Waan reefu waan ati reefu jettetti deebi'anii. Wanni reefu jetti maali sagalee gara feesbuukiitiin haa taanu sanirratti haa dalaynu sagalee haa taanu uummata haa dhageessinu. Nama boru jechuu ni seena feesbuuk akkuma duraanii deebinee seenna jechuu gaafa rakkoon nutti galteen callisnu nuti callisneeti sin beenu alhamdulillah rabbil alamin sodaa tokko illee hin qabnu jechuu lubbuun guyyaa rabbi jee malee guyyaa namni tokko jee hin baatu jechuu. Abaluun gaafa rabbii jeeni du'aa yoona irra kaduute uummata saniif dubbadhee yoo kaduute haaduu manam chigiree labbinyan mane maali sagaleetu barbaachisa yoo arra sagalee sheekonni qeesonni jechuu gabbaatanii sagalee ta'uun isinirra jiraatu uummataaf waa'ee qur'aana qofa hadiisa qofa dubartiin jaarsaaf akkas ta'uu qabdi qofaa miti namni du'uu jiraanillee dirqama qabda dubbatu jechuu dhugaa walitti himna ka sheekis ka qees hullaachuun sila ህዝብ መናገር አለባችሁ namni hundi gabbee dubbatu qaba mush tiktaakarii mush feemasoota xullee qofaa miti namni gurguddaan kabajamtoonni ustaaz raayyaa abbaa mancaa gisee hunda ummataaf dubbata rabbi umrii isaanii haa dheeressu sagalee akkuma ta'an jiran ustaazota baay'ee beenan ijaan beenullee jechuu hundi keenya wali qabamne yoo akkasi xiqqaa guddaan ka miidiyaa fooloo